waan beeku eenyu nagarsiisa. Hirkamni jiruudha gargar nu baasuule teessoo jijjiiraanaan irraanfateenaalee halkan tokko raafnee garaan kosiyaada sagalee keedhaabnaan dhufeesi barbaada. Hirkamni jiruudha gargar nu baasuule teessoo jijjiiraanaan irraanfateenaalee halkan tokko raafnee garaan kosiyaada sagalee keedhaabnaan dhufeesi barbaada. Barbaada kan dhufee biyyeen beene keessa jaalaluma hedduu na fidee harkisa iddoo ati jirtu eenyuma na keessa teessoo ta'e waan beeku eenyu nagarsiisa. Osum firakabu hafe kopatiya jalaluma kheti annabase biya jalato yani khe nadhe gatu barbade sidabe Osum firakabu hafe kopatiya jalaluma kheti annabase biya jalato yani khe nadhe gatu barbade sidabe jaalaluma hedduu na fidee harkisa iddoo ati jirtu eenyuma na keessa teessoo ta'e waan beeku eenyu nagarsiisa. Samudi kumana miladi buaya jeesi berbadu ani bahagia berbade sidabe magalah badia irka majalala ani bahagia samudi kumana miladi buaya jeesi berbadu ani bahagia berbade sidabe magalah badia
eenyutu fide harkisa iddoo ati jirtu eenyuma nageessa teessoote waan beeku